Fayyee daawwattoota keenya akkam jirtu kuni qophii keenya gaaddisa Raabadooriiti. Qophii gaaddisa Raabadoorii guyyaa har'aa keessatti waamicha mormii qeerroon dhiyeesse irratti dubbachuudhaaf dhiyaanne akkuma beekamu guyyaa kaleessaa waamicha mormii marsaa 5ffaa fi murtii qeerroo Oromoo irraa darbe kan jedhuuni miidiyaalee Oromootiin qeerroon waamicha taasiseera qabsoo marsaa haaraadhaa fi isa kana irratti haasa'uudhaaf dhiyaanne. Guyyaa har'aa waa'ee qabsoo kanaa ilaalchisee wanti nuyi irraa haasofnu jalqabaa. Waamichi kuni kontekstiin isaa maaloodha kan jedhu kanuma inni lafa kaa'e jechuudha. Waamichi miti kun kan inni lafa kaa'e irraa dubbanna haala maalii keessatti qabsoon kun waamame isa jedhu kaafnee haasofna. Lammaffaa kaayyoo waamichi kun lafa kaa'atetu jira. Kaayyoo isaarraa sin dubbanna. Isa booddee qabiyyeedhuma waamicha kanaarraa haasofna. Maanni waamichi amma taasifame kun qabiyyeen isaa maaloodha? Maal faatu raawwatamuudhaaf adeemaa kan jedhurraa haasofna. Dhaamsa xumuraatiin keessaa baana. Dhimmoota kanarratti anaa wajjiniin ta'anii guyyaa har'aa haasa'uudhaaf kan dhiyaatan Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Yaayyaa Bashiirii Anittaanaa Habteeti. Nu daawwadhaan affeerraa keenya ammumarraa. Profeesar Isqeelii fi Yaayyaan baga nagaan dhuftan. Galatoom Dr. Ittaan. Tole ituu yeroo hungubiin kallattii dhumaanii gara dhimma keenya isa jalqabaatti dabarraa. Egaa wanti nu irraa haasofnu waa'ee dhumaa waamicha marsaa haaraa amma taasifame kanadha. Mee kontekstii isaarraa hakaanu haala qabsoon ammaa kun keessatti waamame wanti waamichi kun lafa kaa'e maayinni kan jedhurraa hakaanume. Wanti qabsoon kun waamameef jira kaayyoonsaa isatti booddee hin deebina. Amma garuu haala akkamii keessatti kan qabsoon marsaa ammaa kun waamame maalidha? Haala akkasii keessatti kan qabsoon ammaa waamame jedhee kan waamichi kun lafa kaa'e kontekstiin isaa maalidha? Mee Profeesar Isqeel sirraa ka'u. Galatoomittaa. Wanni haalli hin jijjiiramin jira. Haalli hin jijjiiramin jira. Haalli itti uummata jijjiirame jira. Haalli hin jijjiiramin Oromoon qabsoo dheeraa godhatee injifannoo argatee jijjiiraman argadhaa jedhee sochiinni godhaa ture suni booji'amee Oromoon mirga qabaachuun akka irra hin jiru yaadi jedhamu biltsiginnaa keessaati bahu kuni hin jijjiiramne inni bubbuleera amma kun waanuma jirudha waanuma beekamaadha garuu Oromoon mirgumayyuu gaafachuun akka irra hin jirre mirga isaa gaafachuun akka irra hin jirre haala akkasii keessadha qabxiin tokko ka jiru inni itti aanee inni kunis waan baay'ee jijjiirame miti garuu itti jabaatee kan gadi ba'edha amma innis amma Oromoo ta'uutu yakka ta'e. Oromoon waa godheedhaan miti yookiis ilaalcha siyaasaa isaatu adda ta'ee miti yookiis sabboonummaa ilaalcha sabboonummaatii calaqqisaa sabaantummaadha qabaayyuu miti amma Oromoonuma ta'uutu yakka ta'ee akkasitti farrajame Oromoon diina ta'ee mootummaadhaa fi diina ta'ee farrajame Oromoo ta'uun yakka waan ta'eefiti ajjechaan waa balleessitee kan jedhu hin jiru bara. Waa balleessite waa gootee kanatu badeedhaaf miti diinattis farajamtee miti garuu haasaadhuma afaaniyyuu afaan Oromootiin waaqan kadhadhallee maaliif jettee fa'iitii miti namni ajjeefamuu jalqaba. Afaan Oromootiin waaqa koo kadhadha nama tuqaan jirtu eenyuun yakkaan jirtu waaquma koon kadhadha gaaf jetteeti kan itti ajjeefamtu haala sana keessa galee kunis itti hammaataadha dhufe. Itti hammaataa dhufe gaafan jedhu ajjechaan kuni dargaggoo irratti xiyyeeffataa dhufe. Ijoollee kichuu irratti xiyyeeffataa dhufe kun immoo qabsoo amma jiru gufachiisuu duwwaatu hin ta'in Oromummaan kun Oromoo ta'ee jiraachuun kun akka hin jiraannetti sadarkaa gara gajjallaa keessatti ijoollee achi wal dhalataa jirtu karaatti hambisu kun akka haaraatti waan itti ta'e. Sadaffaani Oromiyaatu oobdii dhiigaa ta'e. Oromiyaatu nama hidhamuu miti, namni dararamuu miti, oobdii dhiigaa ta'e. Dhiigni uummata Oromoo akka bishaanii dhangala'uun itti caalaadha dhufe amma.
kuni akka jirutti ta'ee waan haaraan tokko kan amma dhalate ergii qabsoon marsaa kabiraa arfaffaa deemaa ture sana keessaatiiti waan haaraan amma dhalate mootummaatu seera dhabeessa ta'e. Mootummaan seera dhabeessa ta'ee seera dhabeessa waan ta'eef hundee seeraa waan hin qabnee fi ajaja inni baasus seerotni inni baasus qajeelfama inni kennus fudhatama hin qabu seera ala waan ta'eef ka jedhu duwwaa utuu hin ta'in mootummaan dandeettii dhumtinni ittiin bulchuudha danda'u harkatti caccabuu sadarkaa aanaatti sadarkaa adda addaatti caccabee bahuudharra keessa ga'ee haala kana keessattiti qabsoon kun waamamee jedha waanuma qabxii afurii inni kaan waanuma itti fufiinsa qabudha itti jabaataatti caalaa bahe malee inni waan haaraan kun mootummaan seera qabeessi jiraachuu dhabuu isaatu hin ta'in dandeettiin oo qabaatee biyya bulchuudhaaf tajaajila mootummaa irraa barbaadamu kennuudhaaf dadhabuun isaa iddoo baay'eetti mul'ata akka dhufe agarsiisa kana keessa haalli siyaasaa kan labsiin kun irratti labsame. Galatoomni Profeesar Isqeel yaayya gaaffiidhuma wal fakkaataa kanumarraa haa turru ammaa fi kontekstii keessatti qabsoon kun waamame isuma kana gadi qabnee haasofnume. Maalidha haalli keessatti qabsoon kun waamame wanti inni bu'uura godhatee ka'ee waamicha dabarse maalidha qeerroon yeroo ammaa kanatti? Gaariidha. Kan amma Profeesar Isqeel jedhe akkuma jirutti ta'ee wanni keessa jirru yeroo akka malee haalli uummata Oromoo irratti hammaatee jiru ajjeechaan guyyaa guyyaadhaan ilmaan Oromoo lakkoofsaan hangana jedhanii dubbachuun rakkisaa ta'u keessa geenyee jirra jechuudha. Yeroo baay'een kaasa bara duraanii waggoota murtaa'an dura ajjeechaan Oromoo irratti raawwatamaa turuun beekamaadhuma. Yoo xiqqaate yeroo sana nama du'e maqaa isaa beekuudhaan miidiyaaleen adda addaa kaasanii gabaasu turan jechuudha. Namni tokko yoo ajjeefame maqaan isaan beekama. Bakka akkanaatti ajjeefamee sababa akkasii sababni isaa yoo hin beekamne illee ajjeefame qaama mootummaatiin kan jedhu ibsame. Arra nama ajjeefamu maqaa isaayyuu lakkoofnee fixuu dadhabna kan guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jechuudha. Gariin jumlaadhaan bakka tokkotti ajjeefamaa jirti ijoolleen Oromoo. Gariin bakka hin beeknetti ajjeefamtee gatamaa jirti. Ajjeechaan hinuma daangaa darbe jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa hidhaadha. Gaa hogganoonni Oromoo paartiilee gurguddaa lamaan keessa jiranuu baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Warri uummanni jarri kun na bakka bu'anii bortarii hooggananaa ta'anii kallattii natti agarsiisanii qabsoo kiyya naa qindeessanii jedhee abdii irra kaayyate dhiigni haaraan dhiigni dargaggummaa qabu hooggansa bilchaataa kennuu danda'u mana hidhaa jira. Hoogganoonni buleeyyiin ammoo mana isaaniitti qabamanii akka gadi bahanii hin dubbanne akka bilisaan hin sochoone godhamaa jiran jechuudha. Walumaa galatti lachuu hidhaadha. Haala hidhaaf ajjeechaan marfame keessa jira jechuudha sabni kun. Kana keessatti fallisaa maal ta'a qabsoo malee waan takka ta'anii murna aangoo irratti humnaan hafe kana irraa jaarsummaadhaan yookiin araaraan yookiin seera wayii olaantummaa seeraatiin jijjiiramni irraa eegamu.